وصلنا نتيجة نفته سان هنغان جرادو وان دغن الراي غمچو اماس دفتنا الرجعتي جرينيا اسما في هويت انت سني وجنجزي والمدال جستي ارده بيدمو غزي والارغدو فيلينغي ميرا كميدو سيتي دغيم توغا ورتك دراغا جوليدا ني تباتي ني باراتي بيه بقى تنقف عم كينيا بيه فدني را سوماليا را بيه بربادني را غودمني بيه الا دقون قفتين اكا جيجيرو متيادن وني سنسريدا درا كايرو كبان دفه هوما بارين توري ديباني سان دفاني فاميليو جبرتي فاميلي راغيتي دباتي دوس دغام دو وانا غنجا ترى وانتا بيه خنا خيستي غاوا جرتو انغودين تغيزه چديتو حالن سشينا سيتي مال ni daddabe fini nin qabneen garagar achitti of matan ta'e daddabdee dhiiste malee carraan qabdu ballaadha achitti amma saartuun milkooytee jettee yaadda hallaa fidinaa jette hallaa distii haafaan rawaatiin hallaa anuun beekama hallaa xaatti geessiyaan gaafa jalqaba bishaan kaatu deemsu warra narraa nagaanoti laallaa kibditi yambee isaa haftuun silaa waanee biraa dhiisanii waa makiyyaa haasanii etteeteessa abbaan kiyyaanaaf waa hundari yaa kaayirootti osooniin kaayiroon deemin osoon kana godhee waan jettu qabdaatti ofii keeti anis sanirraa takka warra haadhaaf baasaa jaalatu sanirraa ansaartuu takka كم جرتان قبل تداوتت فوركس انترتينمنت ارانتنا قبي خيسما قبي ادات زيتني دندنيا نما جايبتك قبل دفني يوخان مو فيمس عافي يوخان نما اكيسن يادني تيمتي نما لفرت تيتودا سو نمني خينيا كوني اينو خيسما تنيا رانتنا نما يا سارتو يا جالتو diaspora قبل تتاو جرا diaspora bidinaa baqatummaan deebi'ee amma saareetti baqatee nuti dhufee dura jirra nu eegamaa gamanaan bidduu keenya jirra namni kuni yaa tarii social media irratti beekuu dhabuu dandeessanii garuu warroonni kaayiroo keessattuu waggaa 4 dura natti fakkaate irra baay'een keessanii beeytan jeetii yaada ishee wajjin hanga dhuma sagantaan waliin turan afeerraa teenyitan kabajaati. adimmo fi khaytifu warani silaman khaysuma qori singaafachun qaba seena waliin qabda waan ta'eef ya sani osoo qobatte aferratti qobbii cimtii jirurra cimtiin dasii wajjini yoo si hojjite ya godun qaba akkas sini goduudhan qaba jara lamaan saayibani waan ta'eef hayye akkasi amma nuti saayiba amma baqataa fi diaspora Kira saayiba okay haata'u saariyee bagani gaan dhufte saartuun gaa amma studio forex jirta kanaafi keessumaan teenyarraa sun eenyu nuti jechuudha nama hiriyaa akkuma caaltuun jettee shinarraa hiriyaadha garuu arraaf keessumaa forex hiriyaati yaamti arra amma abdeeqa kanatti jechuudha so saartuu osoo isin nimi Maqaa isaanii sumarraa nurra gaadha ani beeku hanga ammaatii guyyaa takka ol argine so maqaa kan kee eenyummaa kee anaa fi warroota maatii forex dastuu tapha keessaa waasii nuyi jenna maqaan kee Saartuu Abdallaa naan jaan eessa dhalattee eessa guddattee eessa jiraat nuti waan asifinneef sababa malee miti bakkee jiraadhee gonnaa arga lixaa anaa dara gootii achiin asis jiraadhee amma Soraaleerraa hin dhufe Australia dhufte asiraatee turte asiraatee ture waggaa hangam takkaaf asiraachaa turte waggaa ja'a waggaa ja'a Kaayirootti Australia waggaa meeqaaf turte waggaa 5 kanaafuu Saartuu waggaa meeqa dura biyyarra baate waggaa 10 takka waggaa 10 takka dura okay osoo niifi kanatti seeniin Saartuu waggaa 10 takka duraa nu himi waggaa 10 takka duraa gaa ijoolleedha ni taphatti ni baratti Wow, the good. Saartuu waggaa 10 takka duraa yoo amma garte maal jetta maali janga Desee hojii taphachuu deemale. Duuba deemuun hin ta'u waan ta'eef wanni kun jirtu. Waajjiraan. Okay, bareedaadha. Gisee yeroo jalqabaatiif gaafa biyyarraa baatu biyya kam dura deemte? As Kaayiroo. Kaayiroon yeroo jalqabaa keetti. Hayyee Saartuun nuti wanni amma keessummaa goonee si afeerree fi namni
baqataan oggoos keessa jiru amma laafii ta'e biyya ta'uu qabu tokko dura sana sittiin kaasu. Kanuma Kaayiroo turtee fi Awustiraaliyaa iddoo sana sirraa feena. So namni Kaayiroo ogguu jiraatu Kaayiroo keessa habbawaa iddoo hawwamee Haalan haalan. So ogguu baatee fi asitti Kaayiroo ogguu jirtu miirri as keessaa bahuufati qabduu fi eega baatee miirri wal fakkaataa ture eega si baatee sun. Hoggaa as jirtu hojjechaa asii bahuuf hedduu yaalta. Yoo rabbiin asii basii tolchee nama baata. Immoo gisee asii biyya biraa deemu san kaala. Wanni dura deemtee cinqamtee baata. Hoggaa achi geesses. As keessaa bahu waan guddaa ba'aa guddaa takkas irraa bu'aa. Bakka deemsi san geessee jirta waan ta'eef. Hoggaa achi geessee gaa. Ati yaadni guddaan sunis irraa bu'u waan takka jedhee yaada. Yaadni guddaan asii yaadu ture sun. Waan takka jedhee yaada. Namni gisee as jiraan sanii waan miila tokkoon dhaabbannu seenaa beektaa. So guchi geenye miila lamaan lafa geenye ni daleena ni barattaasi. Kanaafuu namni ogguu as keessaa bahee achi ogguu dhaqee haara galfiin namni yaadu san uma jira jechuudha. Haara galfiin kaasii biyya sadaffaan deema sun sirraa bu'a ka. Kanuma jireenya kan kee fooyyessuu barachuu waan akkasiisan malee. Amma nuti biyya baqaa kana keessa teenye akkuma atu jette namni hundinuu ni hawwa. Gisee hawwinee achi dheenetti akka waa wanni hundinuu guutamuu yookaan immoo ulaagaaleen namni biyya baqattummaa kana biyya sadaffaa gisee dheedhee akka waan biyya tantee keessa dheedhetti yaadna osoo biyya san keessa hin dhaqin miira akkana kana si dhagaamuu ture gaaf sana osoo as jirtu. Oggachi dheedhee akkuma yaadne kanamoo jechuun guutama wayii takka bakka namni akka ogga waan achi dhaqee maalleeniinis bakkuma takkasii dhufu wanni hundi teessee bilchoo nyaattu akkasitti hanga ammaa namoonni hedduun nas dabalatee amma yoo xiqqaate akka jireenya biyya kanaati jee yaadu waan wayii takka narraa guutamaa jeeti yaada. Wanti sun akkami? Wanni si guutamu wanni hundi maalleelii akkanumatti wanta jiru jiru daleeddeet harkatta garuu wanni guddoon asii fi achiin garagara carraa barumsaa bal'aa qabda carraa hojii bal'aa qabda mirga qabda carraan hojiitii fi dubartiin yoo dalaguu barbaadde dhiirri yoo dalaguu barbaade yoo barachuu barbaaddes harmatti fayyadamu carraan sii banaadha achitti. Atummaan namatti fayyadamu taanaan carraa guddaa qaba namni keenya guddaa. Duba ana caaltuu nama oggachi dhaqe miila kana walirra kaayatiin taa'ee inshallah maallaqa mootummaa biyya faranjii nyaadhaa. Yoo maal jetta? Lakki dalagu qabda. Wanni kasiin jiru wanni kan jaama. Dhageessanii jiru dalaguma haa walumaa keetii yoo jijjiirtoo yaan jiru dalaguma biyya feete keessa jiraattee wanta taafannee bakkuma feete keessattu ati tarkaan biyya waan takka aarsaa hin kafalle wantumti teessistee nama nyaachisu hin jiru nuun jechaa jirti dhageessanii jirtanii. Namni amma fakkeenya saartuun Kaayiroo turte Kaayiroo deemtee amata 4 sanii oliif achi jirta. Kaayirootti maaliif deemte saartuun? Faamiliin asii qaba. Si boodaan dhufamoo si duramoo akkamitti? Egaan asii anuma boodaan dhufanii garuu Osmaan as yeroo dhufan. Ati biyya kana yeroo dhuftu kophaa kee dhuftee dura? Kophaa kee yaan dhufe. San boodaan dhufan maatiin kee? San boodaan dhufan. Asitti dhiistee deemte sitti deebite? Asitti deebee. Miirri guyyaa. Waa hunda kana dura maaliin baruu fedha beektaa? Miira amma gaafa achi jalaal gaafa as jirtu isaan asitti dhiistee deemte biyya namni hundi hawwuutii deemte biyya namni hundi biyyuma feete keessa jiraatte biyya faranjii namni hundinuu keessattuu biyya sadii namni ni hawwa Ameerikaa, Awustiraaliyaa fi Kanaadaa namni hundi ni hawwa biyya feete keessa illee jiraate jechuudha. As keessa jiraattee waggaa 6 teessee isaan osoo ati hojii qaama waliin godhateen asitti dhiiftee deemte wajjin ture lakke. Dortan. Okay, asitti dhiistee tumu biraa deemte gaafa achi dheeytu san jireenya asummaa fi hawwii tantee san wajjin gizi wal madaalchistee arra deebitee immoo gizi wal argitu fiilingii miira akkamiitu sitti dhagahame. Dura Kaayiroo kophaan dhufe hawwummaa bareen ture. Deebanii isaan dhufanii faamilii hojii bartee faamilii raagitee adda baate hedduu si dhagama hedduu waan hanganan ja'a. Ammoo akkuma silaa hawwummaa asii barreessanii asii dheeytee jireenyi sitti ulfaatu. Hedduu na ulfaate gizeen asii deemu ammoo gaa dirqama jireenya osoo garaan addaan nama baafne miilli addaan nama bajaanii akkas adda baane yaanni sun nun teessisnee deebine yaanni faamilii gizee dhuftoo si wal dura wal argitanii gizee dhufuudha. I think amma oguu deebitu sanirraa kun miira gammachuuti. Akka malee hedduun gammade ijoolleen teenyaa suur guddattee gizeen dhufu xixiqqoon biraa deeme gizeen deemu
hedduun gammadee gisee waan guddaan nagaa ta'anii walitti deebi'uun waan guddaa beekta. Alhamdulillah nagaa qaban gammachuu guddaan addaa game gisee. Saartuun miyaa Itoophiyaa, Awustiraaliyaa fi Kaayiroo kamirra beekti. Asillee walakkaa umrii daa'ima takka achillee katakkaa achillee kajoollummaati. Kana sadeen keessaa biyyi ati miyaa isii beektu? Miyaa isii beeku gaafa biyya jirru sanii biyyatti ijoollee saayibban hedduu qabda. Tapha malee waan tokko yaaddu. Faamilii keessa adaaduusaa jira, deeranii jira, ijoollee deeraati jira. Waan tokko yaaddu gisee biyya jirru san. Asammoo gisee dhufnee adda adda saartuun asiitii fi tabiyyaa adda adda. Leessisamii. Egaa jireenya jala fiigee mana arabaati jira, kophaa turtee ijoollee. Kan Awustiraaliyaan jira kana lameen cinatti. Ka biyyaa suni hedduu si yaannu jireenyaas hin beeknu as gisee dhufne hedduu yaaddaa asii dalaguunis dirqamaa bikos mana kiraafirraa kafalta. Hogguchi asii bahullee ni yaadda. Gisee immoo asichi dhayxee asii biyya sanii biyya biraa deemattee hin cinqamtu. Atummaan tattaaffii qabaannaan waan barbaadde hundatti keessa. Waan takka ni beektaa ni dadhabee fi ni hin qabneen garagara. Achitti ofuma ta'e dadhabdee dhiiste malee carraan qabdu bal'aadha achitti. Asitti immoo carraa yaadaatu si bal'ata malee carraa guddoo akkasii hin qabdu. Carraan itti manuma damdalee kiraafirraa kafaluudha. So achitti immoo atummaan nama fiichara qabu taanaan nama fuuldura kee bal'aa taanaan fira jijjiiruu dandeessa. Namni baay'een oggoo isirraa deeme akka biyya baqqaa tana qofaami Keeniyaa biyya fedhanirraa Somaaliyaarraa illee biyya barbaadanirraa ogguu deemanii biyya alaa dhaquun qoftiin akka jijjiiramatti yaadan wanni sun sirriidha. Lakki hedduu irratti firra mataa hankitee investi godhuu qabda. Jijjiiramuudhaaf. Kanuma akkaatee wanni jijjiiramu jiru kan namni dalagee yookiin barattee humna tanteetiin jijjiirta. Achi booda malee biyya san dhaquun carraa siif banee jira. Carraa harkattee jirta garuu carraa harkattee fayyadamuu qabda. Carraas harkattee yeroon isa dheeduu mire yeroo isa fayyadamuu qabda. Namni kun yeroon namaatu ni deemti namni dadhabaa gisee humna dargaggummaa qabdutti fayyadamtee booda waan kalee dabaree isheenoontee osoo ta'uu qabu. Yeroo amma jirtu irratti fayyadamtee itti fayyadamuu qabda. Okay. Ani gaaffii biraa wanta as gisee fidduu yookaan guyyaa wal arginu ofii ijee kanis gaafachuu ture wanta biyya kana keessatti gaafa jirtu hin godhin tagisee achi dheeytu haalan si isheen asite maali? Barumsa. Barumsa yeroo qabda asitti barumsa barachuun waa hedduu takka taanuma telefoona asitti illee numa fayyadamna. Hogguchi dheessumaan telefoonuma kanarraa kilaasiis numa deemta. Telefoonarraa barree hedduu jira. Telefoona sanarraa baruu asitti hin dandeenya. Itti fayyadamne sana. Sensi isheenis. Waan sila hedduu isheenis. Waan sila amma fakkeenyaaf yoo waa jalaa qabaatte. Waan sila namni amata lamatti namni uummata akka jalaan qabin amata lamatti galtuuf yookiin ifa ta'uufi ati asitti ilaaltee jirta waan san hubattee jirta keessa diippilee keessa beekuu baattullee xiqqoo sii galee jira. Waan sila namni amata lamaaf wanta jiru si galuuf san bayyanatu sanii ati amata tokko keessatti jijjiiramuu bayyanachuu dandeessa jechuudha. Okay. Namni gisee ati as jirtu namni akkana siin jee ni jira jechuun gorsa kana masalan gaafa namni achi jiru yookaan saayibaa ta'uu akkuma namni wal beekaniin haa ta'uu barumsi akkana bargaa silaa afaan achitti waan jedhu yaada si haamee ni jira gaafa as jirtu san. Hin jiru. Too kanaafuu itti dhaamsa kana dhaamsa qabda maaliif namni akkana nama akkana jaameen hin beeka dhufee guyyaa torbaan sadii akkas ji'a osoo hin gahin wanta itti jalqaba achitti godhuu qabdu afaan baruudhaan jaansi galee afaan arabifa beektu irratti yoo ta'e illee wanti maali barattee arabifuma sanuu wanti qabaachuu qabda naan jaan waraqaa jechuudha barumsa akkaan waraqaa ragaa barumsa afaan arabaa jechuudha so jecha kana namni siidhaam hin jiru ati wanni kun ammoo ani itti fayyadamuutti hin jiru amma dhaamsa san namoonni biraa dilaatu jira kan itti fayyadamaan jira so ati maal jettaan wanni kun hangam takka akka dhiibbaa qabuu fi hangam takka hanga isaan fayyadu yoo as keessatti akka jijjiiraman ta'e waan san bal'istee akka dubbattu hin barbaadu. Barumsi hedduu barbaachisaadha waan takka takkaasirra barumsi kaalaatiin qofa osoo hin ta'in kadiinillee kadiin faan hedduu carraa osoo qabnu asitti hin fayyadamin nuti warri carraa qabdan itti fayyadamaa asumaanu. Sa'a takkallee maan taane ni beeyna dubartiin teenya mana madaan dallanina asitti hogguma dalagaa finne san booda dadhabbii teenya san laaluu baanne sa'a takka. Daqiiquma 30 illee yoo ta'e ni ga'a.
hawwin keenya biyya alaa deemu waan ta'eef biyya takka biyya takka gize deemtu immoo waan nan afaan ittiin nama wajji walii galuudha. Akkadiin diin silaa kun dirqama namummaa amantaa keenya jalqaba irraa nurra kaa'edha. Kammoo biyya takka deeyite haareetti afaan baruu caalaa wanti nama miidhu hin jiru. Amma biyya arabaa gize deeyitees bar mana arabaa hanga deeytu goo kana fiti siin jaan kabraa kana fit sun carraa akkasillee siin kennitu biyyi faranjii. Carraa kanatti fayyadamtanii hiree qabdanii ammoo yeroo qabdanii waan itti amma kaasteerratti saartuun gaafa biyya kana dhuftu afaan arabaa way beektiin beektu. So maal fideettee maal geessitee beekta amma bifa caartuun kaasteetti asii immoo deemtee ingiliffaanoo mudannoo akkasii ni qabda. Kaayiroo hallaa fidinaan jette hallaa distii afaan arabaatiin. Hallaa anuun beekamma. Hallaa itti geessee itti geessee deebisinaan jetti qaalittiin beekta. Samboodhaan itti majnuuna jettee dhuma kaatee fi fudhattee achi boodaan gaachumarraan mudannoo dura saniin qaba ture. Ogguu biyya sadaffaa deemtu ingiliffaadhaan waan ingiliffaan mana namaan daleedu waan ta'eef os gujee dura dheetti afaan si barsiisanii ammallee ingiliffaan akka afaan arabiitiinti xiqqoo qubee keenyaallee wal fakkaataa dubbisuu ni dandeenya biyyattillee xiqqoo barumsa jalaa qabnaa mire. Akka arabiitiin arabii waan takka beeku ture gizeen an dhufu. Gizeen biyya tana dhufu. Achi immoo qoqa irra wayyaa. So arabii mudannoo irra qabdaa jechuudha. Arabiin irra qaba. Bareedaadha. Ammallee achitti agguu dura dheete barumsa sinaqa waan ta'eef asikka wayi namni barumsa naqee jirra. Mana madaa'ee baranne afaan illee nu lolaatuma giddiin barate. Jenna mudaleena amma warri sponsora bitatu warri sponsora ande carraa akka keessanii kan hin argatu namni yoonni dhan amma akka dubbisaan warroonni duraan gaafa san deeme yoonni dhanimi akka deeman irra baay'een namoonni akkasi isee warri fuudhe immoo gosa godha kan ammoo isaan barumsa dirqama seensisan warri sponsora ammoo kun hundi hin jiru oggisiin argama what Okay, Sari amma namni ogudi fi biyya raabahee biyya namaa keessa ture bika deemuuf sangahee milkaa'ee jaama yookaan immoo milkaa'ee zee of yaada. So saartuun biyya irraa deemte asis turte asis bakka deemtu sangeessee jirti fedha rabbiitiin. Amma saartuun milkooytee jettee yaadda. Biyya kana rabbii wajjin rabbumaa asii nama baasa beektaa. Rabbii wajjin baanee yaanni tokko bu'ee garuu immoo ganaa milkaa'u. Gana karaa dheeraa nu hafe. Yoo rabbi achiin nu geesha amma. Bareedaadha. Erga asii deemte biyya kana baate xiyyeeffannaan kee fuuldura irratti waan akkana amma fakkeenyaaf namni laangoojii hanguma hojii qofaaf baratu jira. Ka idilee jireenya dhuunfaa isaatiif boruuf baratu jira. Ati xiyyeeffannaan kee maalirra ture? Maal filatteetu immoo godhu jirta biyya sanatti? Lachooti barumsaas dalagaas akkas godhuu dandeessa. Gaafa jalqaba biyya kaatu deemsu barra narraa nagaanoti laallaa kibditi yambee haftuun silaa waan biraa dhiisanii waa makiyyaa haasa'anii etteeteessa amma nuti sunu jirti. So gaafa dura biyya deemtu biyyoota filattee deemteetu jira jechuun gizeen kaayiroo san dhaqee biyya kanaatiin dhaqaa itti taati sammuu keessatti ifa mansiiste yookaan immoo gizee hunda hawwitu. Astiraaliyaa turte moo biyya biraati? Astiraaliyaan turre. Biyya gaafa jiru sangaa namuu Ameerikaa. Achiin gaafaan as dhufu Astiraaliyaan asii uumaan dhageesse. Niin fadha ture qilleensi walitti jiru qilleensi bareedaadha akka biyyaatti namaaf illee ta'a jechuu malee an biyyuma rabbi dhageesse jedhe tumaa yaada. Immoo gaafa biyya jirru Ameerikuma jechuu turre haa. Dhiira ammallee warri biyya Ameerikuma qofa jedhe. Bara biyyootuma faranjii kanaa waatta Awurooppallee namoonni biyyuma faranjii hunda Ameerika beekan bar namni keenya irra baay'een hanga ammaatitti illee biyya adda addaa ta'an. Ameerikaan ni lammiin sammuun isaanii tokko waan ta'eef faranjuma ta'anan Ameerikumatti qabeen faranjii nuu qabu. Chaayinaallee yoo biyya keenya dhufte faranjii beeknaa waan nuti akkasiillee jala yaa turre. Yaa saartuu ammas namoota baqattummaa keessa jiran. Akkuma mareefu barnoota irratti bilbila ammaa sarkaa qabdanii asii deemtanis waan baay'ee bilbila irra barsanii bilbila waa iddoo baruu dandeessan akkuma jettee namni milkaa'ina isaatiif maal godhuu qaba baqattummaa keessa taa'e. Baqattummaa keessa teessee egaa wanni guddoo wanni itti gootu hin jirtu barumsuma akkuma reefu carraa qabanii fayyadamanii yeroo qabanii fayyadamanii barachuu ijoollee barsiisuu tiin ijoollee barsiisuun akka malee barbaachisaadha biyya kanatti. Because carraan akkanaa kun ni ulfaata gizee si baan beektaa warri ijoollee qabu ammas ijoolleen osoo baratii nama harkaa jajjabaattee
Mata jabattee sammuu dangaluu barumsa. Ijoollummaa kanatti diin kabiyaa kana walumaan beeknami hedduu jira. Alhamdulillah diin barachuun hedduu barbaachisaadha. Dhaamsa bareedaadha. Kaayirootti osooniin kaayiroon deemin osoon kana godhee waan jettu qabdaatti ofii keetti. Akkuma reefu silaan xiqqoo waa lallaalee asitti malee waan biraa. Kanaafuu alaala ararraa kaasaa irra deebitee gaafii tan gizlachuu nuti adda adda gaafannaan dhaamsa jabeessitee isheen dubbatte irraa tokko mana keessaa irra dalaguu eegalla dura guyyaa qabannee irra daleena. Otoonii fi waanuma maatiin kee jiruu fi kaayiroo dhufuu filatte mooti. Otoonii fi maatiin kee Itoophiyaa jiraatanis arrantan Itoophiyaa jirta. Dura maatirraa eegalaan mire. Carraan harkadde fayyadamee faamilii bakka jiranitti bakka isaan jiranitti isaaniin dura arkuu barbaade diinas dhufe. So isaan Itoophiyaa jiraatanis Itoophiyaa wasaniin jira jechuudha. Okay, amma khabira ati gaafas jirtu maafira biyya alaati hin qabdumi? Hin qabdu. Amma maatiin ta'e guutuun as jirti. Hawwiin isaanii akkuma ati gaafa dura as jirtu san. Yeroo isaan miira feeling jechuun hawwii tana si wajjin haasayan akkam jettaan yaani akkamii jajjabeessita? Mo banan jangan kaan gafa asii deemee namni tokko dura jiru numa deemne kanina nama isaanii fachi jiru isinis numa deemtan jeetin jechaame numa hawwan jettee yaadda ni hubattaaf jettee anu hedduu nawwa isaan na bira dhufu hedduu hangana jee waan inni ibsire rabbi wal bireessinaa gahu carraa bakka takkaa isiniif haafidu sun hundaa'u wallahi lafti soomana tole hangaree ku biyyara naanna'u jirra biyyaa kaanee kaayiroo Austraaliyaa karaa biyya birallee hawwine akkuma reefu mammaake waan namu waan kukaatti jiru baruu fedha waa'ee maatii keetiin si deebisa ati obboleeyyan meeqa qabda? Obboleeyyan shaniin qabu. Shananuu dubra? Lakki. Sadi dubra lama dhiira. Shananuu dubra baatteeti. Dubartoota hin qabnu obboleeyyan dubartoota hin qabu hedduu jaaladha. Saayinaa taatee walqixa haa taanee giseen jawaalanii nawwa. Okay, isaanirraa ati hangafa moo? An hangafa. An hangafa isaanirraa. Siboota nama afurtu jira? Namoota nama afurtu jira. Ana malee dhaaban nama shantanin jee. Ana wajji nama jaha. Waaw, maashaallah rabbi si baadhiisu. Maatiin guutuun as jiranii. Ati amma akkaan beekutti obboleessa tokko wajjin deemtee asirra. Amma obboleessa kee kas bira jiruu fi ijoollee si bira hin jirre ija akkamiin laalta? Isaa takka adda baanee hin beeknu wajjuma guddanillee namni hojii dhalatee walirraan dhalatee hiriiruma beektaa. Ijoolleen tuun irratti xiqqoo waan ta'an akkuma ijoollee xiyyaa fartiin laalaa anaa guddisee. Isaammoo hojii guddanne hiriyaasi obboleessaasi inni waa hunda qiyya. Kanaafuu isaan kana hunda isaan itti obse. Isaan tursaachuu. Waliin nalolchiisu. Roobaa filatti bakka isaan roobaadha. Rakka nalolchiisu. Isaan hundumaan jaaladha. Haa hojii guddannee isa yaadannoo hedduu takka hojii qabna. Biyya tanaan san dhufee osoon turin inni na jala dhufe asiis wajjin deemne achi kaan beeksisee kophaa jirus. Wajjuma guyyaa takka deemtan? Guyyuma tokko ta'a. Maashaallah rabbiin akkuma isaa sanittiif jarraa birallee jara kaanillee haa tolchu. Bareedaadha. Achiin immoo asitti maatiin hundinuu salabdaa jiranii ummaa ta'eetis abbaan keetis amma abbaan kee kaayiroo sana keessatti abbaa roobaatti namni hundi ni beeka. Manguddoo kaayiroon qabdu keessaanii nama tokko abbaa kee akkamiin laaltaa saartuun abbaan isiidhaaf maali? Hawaasaafuu nama hawaasa tajaajilu biyya kana keessatti. Isiniif immoo abbaa akkamii kophatti atiif? Abbaan kiyyaa abbaan nama hundaa gaaruma abbaan kiyyaanaaf waa hundari. Waa hundari. Yaa. Ummaan ammoo goote abbaa akkana ibsite. Ummaallee sanuma namaan ani ittiin boonu nama laakka faamilii kanarraa haadhaaf abbaa kanarraa dhalachuu koo ittiin boonu garte namu ittiin boona haadhaaf abbaa isaatii ni jaalata haadha abbaa isaa namu anis sanirraa takka warra haadhaaf abbaa isaa jaalatu sanirraa ansaartuu takka. Gizee waa'ee Tabbisii faadhiisu. Naafi caaltuu rakkina akkasuma maaliif isiinis abbaa isii hedduu jaallatti anis daranii. Osoo biyya jirru ijoollummaaleedha. Abbaa yaalaan hin fadhu. Akka waan inni isa malee namni addunyaa kana hin jirre dhagaa.
garuu eegaan biyyaa bee as dhufee ummaatiyyas waan isiin naa taate waan isiin like caayaa isiin irra qabdee eegaan as dhufee na dhagame jaalalti siigaa eegaan biraa deeme. Akkasii jaalala maatii namni egaa addaan bahee bara. Gizee achi jiru san garuma abbaa turte ummaatiyyaa tokkumaan jaaladhu ta'e haalaan ijoollummaan ni jirti mire abbaa bira turte immoo eegaan as dhufee. Ni jaalata ammallee garuu xiqqoo abbaa dabara akkasii. Amma akkasii miti. Amma isaan lachuu naa tokko. Tokko amma isaan lachuu naa tokko. Shamarran baay'een ogummaa deesse mi'a aadaa agarti jaanii. So akkasii. Biyyaa bahutu dawullee gaatti keenya biyyaa bahutu. Si barsiisa. Achitti wanta qaawwan tokko sitti mul'atu beektaa gisee sitti banamu qaawwani tokko gisee achi deemtee faamilii biraa baatee qaawwa si qaawwa haati sirraa cufuu jira abbaan sirraa cufuu jira si mul'ata gisee achi deemtee ummaan xiyyeettaan qaawwa kanaan narraa cufuu turte waan akkanaan naa godhuu turte jettee telefoonumaan itti ibsatta gisee ummaatii. Takka ibsattee akka jaalattu isaan lachuutti himtee ni beektaa. Abbaa yatiimaatiin oloson biyya jiruutu ubbaati yommuu eegaan as dhufee eegas dhufnellee haa osoon turiin alhamdulillah na jalaas dhuftee misiin carraa bal'aa harkadha jechuudha. Isa isiyaan isiif wanta jechuudha. Tole Saariyee osoon kana godhuu baadhee waan jettu jireenya kee hanga dabarsitee hin gaarretti. Waan akkasii guddaatti isheen hoo qabu jireenya kee keessatti waan kana godhuu baadhee jee itti isheen jira. Okay bareedaadha. Amala kee keessaa kee firraa jaallattu fi kee firraa jibbitu. Kan inni firraa jaalladhu waan inni fi fadhu hiriyaatiyyaan fadhu kan inni firraa jaalladhu. Beetiin gaafadha yaa hiriyaa biraa waan malee. Waan inni firraa jibbu moo namni eeguma namni miidhee boodan arka. Namni sun namiidha jee if dura qopheessu hin beeku. Eeguma namiidhe miidhadhaaf qopheessuun beektu. Eeguma namiidhe namni sun namiidha jee yaadu. Yaaddu eeguma miidhamtee. Boodaan arka. So kanaaf amala kan firraa hin jaallattu. Hin jaalladhu firraa. Okay. Mudannoo jireenya kee keessatti hin daganne. Yaa tagammachuu illee yoo taate tagammachuu taate iddoo filannaa. Tagammachuu gaafa ummaatii bitana dhufte. Inuman tagadhu san jiruuti jaallatatti. Hedduun gammadi taaniin har'aas dhufe tanarra gammadi. Gaafa ummaatii yaa kaayiroo irraas dhufte. Mudannoo san. Waan hin yaadamne gaayyaa. Ammallee karaa dheeraa ijoollee daa'imman fudhattee deemaa turte. Itti yaadin dhufte. Osoo anni dhufti jee faamiliin tiyya biyyaa baan jee inuma yaadne osoo an itti yaadin dhufte san hangaan jiraadhu waan hin daganne irraa. Gammachuu ammas dhufe tanarra caalti san. Maashaallah. Tole namoonni ati fakkeenya godhattu namoota akkam? Namoonni nam fakkeenya godhadhu faamilii tiyya keessaa abbaa kiyya. Maaliif? Abbaan kiyya utubaa jabina nu barsiise akkatti namaa hojii walii galu nu barsiise hojii jireenya nu barsiisan faamiliin teenya lachuutu abbaan kiyyaa ummaan tiyyalleen so fakkeenyi guddaan kiyya abbaa kiyyaa fi ummaa tiyya gaarummaa ummaa tiyyarraas gaarummaan bara gaarummaa isiin namaa qabdu abbaa kiyyarraa jabinaan fudhadhe jabina nu barsiise jabaachuu qabdanii waan takkanii dabarti ummaa tiyyarraa immoo gaarummaa gara laafummaa. Wow. Maashaallah. Miidiyaa fayyadamtu keessaa yookaan sooshaal miidiyaa hunda keessaa aappiin ati hedduu fayyadamtu fi jaallattu? Duraan feesbuuka ture amma snaapchaatii fi waasaappii. Snaapchat diyaasbooroo hundi snaapchat fayyadamu. Maali ijjitii isaa garuu maali? Easy itti fayyadamuudhaaf sin dhibu. Gaafii takka tapha tokkoon isin qopheesse sellachuu keessummallee dassuleedha. Soo tapha kana nama deebise. Badhaasa qabna. Badhaasa ni qabdanii garuu kaameraa duubatti. Obbo kaameraa duubatti hin jiru. Ni jira taa'ee kenni jiini. Okay. Taphni akkana sellachuu burtukaana tokkootu bishaan jidduu jira. Burtukaana kun hedduu bareedaa dhalee akkanatti gararra. Ati faan burtukaana ni jaallata. Kutattu malee bira kutuu hin dandeessu garuu akkan kutanne maraata gubbaa jira. Burtukaana kana akkamitti kutattaan? Bishaan jidduu jira inni mataa. Inni bishaan jidduu jira horuu ni dandeessaa bara. Akkan korre wanti si daangessu garuu maraata gubbaa jira. Akkamitti kutatta burtukaanticha kana? Bira kutuu horuu keessan keessa inuma hin jiru ammas. Burtukaanni bishaan jidduu maal godhaawu? No, ni jira maaliif hin jirre burtukaanni horuu jidduu bishaan keessa bakkuma kana jira ree burtukaana muuza zayituuna kun horuu ni qabdanii itti hilmaame.
صارت مال قلت مرة دندي سيد الله خالد إيه رابو فتا بشان كده bisa kayak sebuah apa sih oke cuma di Instagram amarata itu sudah lagi cuma di sistema berada kok umre يجون تك أنا قوي يادو بشان كيسة بري برتقان مثلا وكميتين قرا مراتان بشان بيغينا غربا متي او خامو او خا بقى برتقاني درو مجرنا قولي يا قايو دري وسنتان بقى بشان متعرفه برتقاني لفا بريدوتي غزي ميرو بشان طرفته قبا بشان كيسة بشان جدو مراتاني سوسب akami soso do marata نياتان كناف aye nyaata isa mutagarade mu jirta تبغى يونين دقاتي درب نبوين جل فيها هاي تيوم قرينا كبتا kana fon nde sanecho إيه ندندو دي سيفين دي akami burtukhana oson kuta debu dan birang inkutu akuma sinjete dakhat darbiti dakhan son yo burtukhana busu batelle qalechi maratichi burtukhana nishini daayo chutini darb so sambodan burtukhana budatte demtisi sartu yalte batulle maratichi dawu dakhat darbiti samboda inni mal da dakhar kan ga wande burtukhana sam fudatte demti tushi so ni gadum bonon kutte marata bra أي اللي قرقت ده كنت so kasi بدي كاتمني dawala نبيك sini dawalu تقوي ده يو سيجرات aye akama kanati mango datun wani shin jalatu be khafina kana goru jira mango takadu oru khaysati irad dalte jirti mango namni to undan dinja sigale malif beeda sare jala jir sare hada deran ti danidi mango jala jirti akamiti mango sankutat سري تبر malee qabdamma sati jolle baadiyyaati magaalaa bitachuu dandeessu carraa karaa wal dhuftee naani bitachuuf haata soo akkami kutattan saree maangoo jala jira sareetu saree manaatitu maangoo jalatti hidhamee jira haada dheeraadhaan akkamitti تجي من أنا ستة في ديران ديرا أمس مانجو يداني لفرن دي ما كبرتقان هذه الليلة في مسا أي مرد تبر هذا خسر إنجرت ما يوم نمني جلت عين سريع دوسة دادي سريع هاي أدي وزارته online saree deeblak carraan biraani jira osoo sarichi sinintu inni murachuudhaaf saricha haada dheeraa qabaate akkamitta haada dheeraa qabaa garuu carraa biraani qabdaree osuma sarichi sun jiru murachuuf أكملتي خلاص مبين نتي مبيتا مانغو سانون كوسو اوسون كوتان نديمان مانغو زيدون جاردا ساريچا خانا مانغو مسالين نانيس دوران نانا akka haada maangoo maratu samboda ni maramami hanni sa gababbademi gizi hanni gababbati san kara gababba sanin kutadde brade ayri akese chura tabaxi yedi sinin bu saganda derata nande mistanande sawande يعني تو تبكنا دمرتي سارية وان هيرو كي أرساقوتي قبئي خيني خيسو ما ترتين وارقم تيب قلتهم سنجتا وان جتشو بربادو في نما دام سدامو في بربادو في أكسو ملفت اللي رمضانا سومن آني سوال قبتي يوم دنو قباتي سوان بربادي دمر يوجو بربادي جاقاسي خنيني لما مسلم الدنيا رجعتنا سوانا بقى جيساني ورئيدا وربنا عقدو وربنا تفهم تادي وربنا عقدو infatti abu makia fi mati para takut dia buat Zarba galato ma mati apa ya itu galato ma sini jalan dah umur dia tu ni sini apa payah gari oji kita kerap bunuh ada bis amin amin rabbi sina ada bis rabbi sina bolu tole da waktu tapi kau jam tu ta kopi semua denya yo kamu gele dastura hanga dumawan gulin turtanif galato ma sini jaca hanga seganta berarti gulin sini bunuh ci naga nutura